qorichaan malee siin hin danda'u. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 6ffaa qofatti du'ee badeen baradheera. Du'ee badeen baradhee xumure jechuun koo barnoota hin jaalladhu, barnoonnis nan jaalladhu jechuu koodha. Barnootaan kutaa 6ffaa ga'us baroonni inni natti fudhate garuu bara barnootaa waggaa 10 ture. Maatii kiyyaan hin barbaadu, hin baradhu otoon jedhee isaan diduu, isaan garuu barnoota malee gara fuulduraatti filmaanni gaariin eenyumaafiyyuu hin jiru jedhanii amananii waan fudhataniitiif dirqiidhaan gara mana barnootaatti na ergaa turanii. Yeroon barnootaan kutaa 6ffaa gahus umriin koollee waggaa 18 guutee ture. Heerumallee anaafis ta'e obboloota koof maatiin koo maatii baadiyyaa ta'anii tole jedhanii nu harkaa hin fudhatanii. Dargaggeessi yeroo garaa garaatti waraqaa fi jaarsa ergus anaa fi obboloota koo dubaraa sadaniitiif barattani malee ejjennoo jedhu nurraa qabu. Maarree gaanis kutaa 6tti ergan darbee booda hundaafuu kanaan booddee baradhee eessayyuu gahuu hin danda'u. Dargaggeessa na jaallatutti heerumeen fedhii maatii koo malee biyya kanaa baheen deemaa jedheen karoorfadhe. Dubartiin murannaan nama hin dhageessu kan jedhani suni anaaf ta'e. Hiriyoonni koo lakkii bor ni gaabbitaa, fedhii haadhaaf abbaa kee malee wanti ati gootu bor waa tokko keessa yoo seente ija jabina ittiin fuuldura isaanii dhaabbattu hin argattu jedhanii na gorsaa na kadhachaa turanii. Ani garuu lakkii isaan jireenya koof naaf hin dhimmanii, ani barnoota hin jaalladhu yookiin immoo maallaqa kanfalanii hojii wayinan jalqabsiisanii akkuma dubartii kamiyyuu umriin kiyya otoo ganda kana keessatti hin darbiin heerumuun fedhaa jedheen isaan didee. Reefuma fedhiin barnootaa naannoo keenyatti babal'achaa sa'aatii turetti ture. Yeroo sanatti waggaa 2 dura kabaja durbummaa koo kan fudhate darbee kan wal arginu horii garagaraa bitee gurguruutiin magaala keenya keessatti kan beekamu. Anis kana duratti akka inni hin fuunee fi gaa'ilan dhaabbannetti kan hin beeku dargaggeessa baay'ee na jaallatu tokko nan qabaati. Baruma kana waa'ee koof waa'ee kee maal yaaddaa kan gara fuulduraa jedheen gaafadhaani. Yeroo kanatti inni haala mijeeffadheen seera guuteen jaarsa argadheen cidha bareedaadhaan si fuudhaa jedheenaaf deebise. Yeroo kana ani ammaaf ammatti heerumuun barbaadaa, haa ta'uutii garuu hanga jaarsa ergitu cidha gootu maallaqa sanaan magaala kana keessaatii na baasiitii gara magaalaa Finfinneetti na fudhuutii jireenya gaarii na jiraachisii. Hojiin kee achittillee hojjechuuf kan siif mijatu yoo ta'e har'a bor otoo hin jedhiin boru ganama naannoo akkanaattiin si eega na fudhuutii badii jedheen deebiseefi. Yeroo kana inni irra deddeebisee itti yaaddee taayii maatiin kee sitti hin qabamanii duudhaa kana cabsinee deemuu keenyatti bor nun gaabbisiisuu jedhee irra deddeebi'ee na kadhateera. Ani maatii kiyya eeyyamsiisuun jibbe otoo hin taane maatiin koo akka ani heerumuuf fedhii qabu otoo bareeyyuu anaan hin jiraachisanii. Kanaaf kana murteeffadheen innis as achi otoo hin jedhiin yaada kiyyaan tole jedhee bulee ganama bakka ani jedheenitti konkolaataa kontiraata qabatee dhufee wal fudhannee gara magaalaa Finfinnee deeme. Egaan daandii irratti ati dhuguma baasii kan jaarsummaaf kan cidhaa baganaa dhiiste malee kan na yaaddeessaa ture isa ture gatii sanaan jireenya ajaa'ibaan si jiraachisanaan jedhee baatii tokko hanga maallaqa of harkaatii qabu sana of harkaa fixutti hoteelota qaqqaalii magaalaa Finfinnee keessa erga nu bulchee fataa erga waliin jennee booda maallaqi ittiin dhumnaan wanta bor nyaannee dhugnuufuu gaaffii isatti taanaan koottu bifa kanaan nun baasuu gara biyya keenyaattis hin deebinu jennee garaa kutannee waliin biyyaa baanee magaalaa Finfinnee irraa achi siqnee mana kireeffannee jiraannaa. Sanaan booddee anis hojii barbaaddadheen hojjedheen ilmaan horannee seeraan waliin jiraanna naan jedhee. Ani maatii koorraa adda bahuu kootti gammachuu guddaan qaba. Darbee immoo inni jireenya addaa natti argisiisaa waan na jiruuf baguman kana argeen du'e jireenya nama jechisiisu jira mitiire sana keessa waan nan jiruuf gammachuu addaatu narra jira. Wanta inni naan jedheen tole jedheen magaalaa Finfinnee irraa achi fagaannee magaalaa Finfinnee fi magaalaa Hoolotaa jechuun magaalaa Burraayyuutii magaalaa Hoolotaa gidduu gandoota jirani keessaa mana kireeffatee qarshii xiqqoodhaan nu galchee meeshaawwan xixiqqoo fi firaashiis binnee
waliin jiraachaa jalqabne. Mana sana keessa wanti gara biraa addatti jiraachuu baatus haa ta'uutii garuu jaalalli inni naaf kennaa jiru gammachuu kiyya guutuu irratti guutuu waan ta'anaaf godheef waa biraaf wanti of hidhisu hin turre. Bifa kanaan innis hojii horii bitanii gurguruu kana achuma naannoo sanaatii gara magaalaa Finfinnee geessuun anaan na jiraachisuu jalqabe. Anis yeroo tokko yeroo inni bituu deemus ta'e yeroo inni gurguruuf deemu waliin imaleen kan inni hojjetu nan ilaala. Hojiin daldala horii baasii addatti waan ta'e hin qabneef galiin isaallee namatti tola. Sangaa yookiin immoo sa'aa tokko bitanii guyyaa 2 yookiin immoo guyyaa 3 bulchuun qarshii 5,000 haga 10 irraa argata. Maarreegaa maallaqa argatu sanaanis wanta ani barbaade wanta ani gaafadhe tokkollee otoo nan bisiin jaalalleen koo yookiin immoo abbaa manaa kiyya jechuu kan hin danda'u kun hinnaaf guuta. Kanaan maarree naannoo waggaa tokko abbaa manaa koo kana waliin hin jiraadhe. Namni biyya ofii eessayyuu yoo deeme kan jiru yoo ta'e biyya ormaatti wal barbaada mitiiree. Magaalaan Finfinnee isaa ta'u naannoon magaalaa Finfinnee magaalaa dhaloota keenyarraatii kiiloomeetira 350 ol waan fagaatuuf namoonni naannoo dhaloota keenyaa naannoo amma jiraannu kana yeroo jiraatan yookiin immoo ijaan yeroo arginuuni akka firaatti nama dhiyoo nama addaa wayii tokkotti wal ilaalla. Bifa kanaan anis naannoo dubartoota 3 jaalalleen koo immoo dargaggoota 10 ol ijoollee biyya keenyaa barreera. Dargaggoota kanneen keessaa baratanii mooraa yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii dhabanii naannoo sana rakkatanii kan jiraatan ni jiru. Maarree karaa dargaggoota kanaa gaaffii gurmiidhaan nama 40 ta'anii maallaqa xiqqoo kanfaluun lafti isiniif kennama kan jedhu karaa mootummaa ni dhufa. Otuu galmee kanarratti abbaan manaan koo galmaa'aa jiru fuuteettamoo hin fuune gaaffii jedhuutiif waan ana waliin jiraachaa jiruuf ulaagaa barreeffamaa yookiin immoo sartifikeetii waan isa barbaachisu waan isatti hin fakkaanneef fuudheera jedhee galmee sana ni guuta. Guyyaa biraa isaa fi namoota kaan warreen fuudhaniin waraqaa fuudhaa yookiin immoo sartifikeetii kan haadha manaa keessanii kanneen haadha manaa ta'anii galmaa'an immoo kan abbaa manaa keessanii fidaa jedhamanii gaafatu. Yeroo kanatti abbaan manaan koo dafee ganda naannoo sanaa deemuun waraqaa sana baafannee akka haadha manaaf abbaa manaatti akka tasaa waliin mallatteessine lafti sunis maallaqa keenya nyaatee hafe lafa sanas waggaa ol daddeebi'anii otoon argatiin hafanii anaaf inni garuu bifa kana keessatti anis dhimma tootti hin kennin innis dhimma tootti hin kennin haadha manaaf abbaa manaa seera qabeessaa waliin taane. Haa ta'uutii garuu wanta yeroo hundaa abbaan manaan kiyyan irratti godhu otuun ani umrii sanatti dhala godhachuu barbaadu yeroo hunda sa'aatii waliin ciisnetti hostipiilii yookiin immoo koondoomii erga waliin baatii 4 jiraanne immoo akka ani daa'ima hin deenyeetiif mana yaalaa nageessuun ulfa kan dhorku harka keessa kan awwaalamu kan waggaa 3 naaf awwaalchiseera. Yeroo hedduu yaada kanarratti kaaseen isa mormaa ture. Anaaf inni na waliin jiraachuuf malee dhala yeroo sanatti na waliin godhachuutiif eeyyamamaan turre. Sababii yeroon itti kaasu lafa hin qabnu mana hin qabnu jireenya kamitti daa'ima godhanne anis atis jireenya hidhaa keessa jiraannaa booddee ittiin nagalateeffataa kuni siifis bareedaadha jedhe naaf deebise. Anis yaada abbaa manaa kootiin alatti isa waliin jiraachuu waan hin dandeenyeef tole jedhee manfudhe. Otuma kanaan hin jiru gaa'ilaan abbaa manaa koo waliin waggaa 3 walakkaan dabarse. Turtii waggaa 3 walakkaa booddee ijoollee biyya keenyaa wal fuudhanii jiraatanii keessaa tokko ana bira dhufte abbaan manaan kee garuu haga gamsiif amanamaadha jettee na gaafatti. Anis hanga ofin amanuun olitti abbaa manaa kunan amanaa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti isheen anatti garuu fakkaatu yeroo mana keenya abbaa manaa koo waliin dhufu waa'ee dubartii jaalallee biyya hambaa jirtu tokko ni haasa'a. Yeroo maallaqa rakkatu akka isheen isa gargaartu fi yeroo dhiyootti biyya hambaatti akka dhuftu kana nattaasofte. Anaaf egaa wanti dubartiin kun dhuftee nattaasofte tarii gaa'elli keenyi kan isaanii yeroo madaalamu nageenya waan qabuuf nageenya gaa'ela kootti naafteeti malee abbaan manaan koo kana ni godha jedheen sammuu kootti hin fudhanne. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee kanan harkaan iyyuu tuqeen hin beekne moobaayila isaa yeroonni manatti chaarjiirratti dhiisee deemu hordofuu sakatta'uun eegale. Sakatta'insa kanaanis abbaa manaa koof bilbilli biyya hambaa akka inni bilbilamuufii qofan bare. Kanaanis guyyaa tokko eenyudha abbaan lakkoofsa kanaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis mucaaf rakkoodha. Yeroo bilbilli maatii ishee hojjechuu fi didu yeroo kamiyyuu anaaf bilbila
bilbilteeti waa'ee maatii ishee na gaafatti. Anis bilbilee gaafadheen haala isaan irra jiran qulqulleeffadhee dhittimaa jedhee naaf deebise. Haa ta'utii garuu itti fufuun hiriyaan koo dubaraa mucaan biyya koo waa'ee abbaa manaa koo natti taasoftu kuni dhimmi kuni salphaa miti. Abbaan manaan kee lafallee ishee waliin bitateera jettee natti taasofte. Yeroo kanatti maallaqa eessaa fidee jedheen gaaffii guddaa natti ta'e. Sababiin isaa immoo hojii inni hojjetuuf malee maallaqni inni qabu lafa qarshii 300 500 yeroo sanatti naannoo sanaatii kan isa bichisiisu hin turre. Kanaan maal godheen tarii yoo na dhokseera ta'e iccitii isaa kana bira ga'uu hin danda'a. Maallaqumti hanga kanaayyuu akkaawuntii isaarra jiraachuu akkamittiin beekaa jedhee of gaafadheen akka tasaa ta'ee bilbiluma isaa toon ilaalu miiseejiiwwan balleeffaman appilikeeshinii deebisee baasuu danda'u bilbila isaarra kaa'een maqaa nama biraatiin maallaqa akkaawuntii isaarratti galu nan arge. Maqaan abbaa manaa koo anii fi namoonni naannoo keenyaa beekan maqaa tokkodha. Maqaan gara biraa immoo maqaan gara biraa kan inni ittiin waamamu ni qaba. Miiseejii kana keessatti dubartiin waa'ee jaalalaatti argisiistus ni jirti. Kana hunda qoradheen lakkoofsa sanas kanan dhiisee ture baaseen eenyu akka taate gama sooshaal miidiyaatiin barbaaduun eegale. Gama teelegiraamiitiin piroofaayilii isheen argadhe. Kallachumas ergaa gabaabaa kaa'uufiin haayi homaan dhama'in abaluun yookaan kootii ofuma rakkattaa jedheen barreesseefi battalumatti argitee naaf deebisuun siin immoo eenyutu natti ergee jettee naaf deebiste. Toora piroofaayilii ishees jijjiiruun anaa fi habiibii koo abaluu duutillee gargar nun baasu jettee anatu haati manaansaa seera qabeessaa otoo jirtu dubartiin gara biraa abbaa manaa koo maqaa barreessitee piroofaayilii ishee godhatte. Kun anaaf raajima addaa ture. Anis abbaa manaa koo waliin suuraa viidiyoo mana keessattiin ka'e ammoo afaan keenarraa qabattamoo hin qabattu jedheen inboksiidhaan hin ergeefi. Yeroo kanatti isheen ati eenyudha jettee na gaafatte. Yeroo kana ani ati mataan keeyyuu eenyu yeroo hundaa abbaa manaa kootti kan bilbiltuu abaluu fi jedhee yeroon barreessu isheenis abaluu nama jedhamu hin beeku. Haa ta'uutii garuu abaluunis abaluun jedhama jettee waa'ee abbaa manaa ishee waa'ee nama tokko an odeessaa jiru natti taasofte. Yeroo kanatti ani kan hin hubadhe erga anaatiin fuudhee booda akka inni ishee waliin hariiroo eegaleedha. Isheetti garuu dirqisiisee haasa'aa kan hin ture ana booddee akka isheen dhufteetti. Sababiin isaa immoo isaatiin dhabuu hin barbaadu baay'ee sinan jaalladhaani. Jaalalaa fi gammachuu addaa jireenya koo keessatti natti argisiiseera. Kanaan galgala guyyaa mana ishee waliin haasa'ee abbaan manaan koo yeroo dhufu abaluun eenyudha kana dura caafiraati jettee na goyyomsite. Amma garuu dhugaa jirtu yoo natti himuu baatte har'a tokkoon keenyi lubbuudhaan mana kana keessatti nafnu jedheen gaafadheeni. Harka qullaa otoo hin taane cuuphee yookiin immoo albee nama waraannaan miti nama tuqnaan dhiiga namatti dhangalaastu halkan irraan baheen gaafadhee. Yeroo kana innis kana dura haadha manaa fuudhee akka turee fi akka wal dhaban akka wal dhiisan amma immoo nama amantu waan abdeef qabeenya ishee isatti ergitee lafa bitattee mana ijaarrachuu akka barbaadu karaa isaa wantoota garaagaraa godhachuu akka feetu yoo anatti hime akka na waliin wal dhabuu danda'u seera qabeessaan garuu akka ishee waliin wal hiikeeru waraqaallee akka hin qabne tokko lamaan natti hime. Kun hundi anaaf haaraa waan na tureef aariidhaan cuupheen of harkatti baadhu kana garaa isaatti hin dareem. Edaan ani nama akkanaa waliin jiraachaan tureen jedheem. Halkanuma sanas mataa makiyyaan gara hospitaalaatti fudheen deemeem. Rabbiif haa galatu miidhamus baatii lama booddee garuu fayyuu danda'eeraam. Waraana Muusaa kana ana qofaa otoo hin taane haati manaansaa biyya hambaa jirtus ni dhageesseem. Maatiinsaa biyya jiranillee inni ifaaf ifatti isaanitti himuu baatus haa ta'uutii garuu akka an isa waraane na shakkaniin cubbuu haadha manaa kee duraatu akkanas jedhanii ana biratti dubbatanii deemaniim. Kana qofaa otoo hin taane fayyaa kuma ka'etti haati manaansaa dhuftee naannooma ani jiraadhu mana kireeffattee jiraachuu jalqabdeem. Innis ana bira isa dhufu dhaabee ishee waliin jiraachuu jalqabeem. Kana gidduutti egaa waa hedduutu tureem. Hanga anaan maatiinsaa lubbuu kiyya baasuutti illee ga'aniiru. Rabbi garuu naaf oolchee innillee balleessaa kiyya an isa waraaneef dhiifama naaf godhee kanaan booddee na waliin illee jiraachuu akka hin barbaanne jiraachuu akka hin dandeenye ifaaf ifatti natti himeem. Anis tole jedheen
warra koo dhiiseen si waliin dhufeera gara biyya hambaatti na ergi jedheen gaafadheeni. Tole jedhee piroosesii na jalqabsiisee akka tasaa ta'ee yeroo gabaabaa keessatti iyyuu naaf milkaa'ee gara biyya hambaatti godaane. Biyya hambaa akkuma gaheen dhiifama na gaafate. Dhiifama na gaafachuu duwwaa otoo hin taane yoo barbaadde na dhiistee adeemtu malee akka kee kan naaf ta'eeru hin jiru. Yoo dhiifama naaf goote waliin jiraanna yeroo deebitu naan jedhe. Jaalalli hamaadha waan na ta'eef tole jedheen akka inni ishee caalaa anaatiin jaallatuuf maallaqan argadhu kan waggaa 2 sharfee tokko otoo of biratti nambisiin abbaa manaa kiyya kanaaf erguun jalqabe. Sana gidduutti haati manaan saallee akkam isheetti deebita jechuun erga daa'ima godhattee gara mana warra isheetti galtee turte. Haa ta'uutii garuu dubartiif ilmaan horachuun gaa'ela sana jaallattes jibbites dirqiidhaan akkuma keessa jiraattu godha mitiire. Baatii muraasa warra ishee bira turte otoo inni ishee waamiin deebitee dhuftee waliin jiraachuu jalqabde. Sanaan innis anaaf gaafa ati dhuftu nan dhiisaanii hanga sanatti garuu qoramuu waan hin danda'uuf qormaataan kufeen amma immoo seenaa ciincaa gara biraa jireenya kee irratti dabaluurra ishuma waliin tureen gaafa ati dhuftu isheerraa nadda bahaa jennee irratti walii gallee. Tole jedheen waggaa 2 guutuutti ergeen waggaa 2 booddee amma gaana gahaa nan deebi'aa si waliin ilmaan horadheen jiraachuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni dhiifama naaf godhi malee lammaffaa ulfoofteeti. Amma yoo ati irratti dhufte ni jeeqamti waan na ta'eef maaloo xiqqoo turii jedhee na kadhate. Tole jedheen hamma deessuttiin isan eegee baatii muraasa qofa waan na ta'eef isa xaaree lammaffaa inni isheedhaan ulfoofsuu isaatti anaan mari'atee waan tan turreef isatti qabameen maallaqa koos ergaan ture. Kanaan akkuma deessetti garuu oolee otoo hin buliin gara biyyaatti hin galee. Naannooma sana naaf kireessee na jiraachisuu eegalee. Haa ta'uutii garuu biyyatti galeen baatii 6 guutuu abbaa manaa koo kanaatiif nan ulfaa jedheen yeroo yaalu homaa naaf milkaa'uu didee. Tarii biqila keenyatu tokko miti jedheen dhokseen dhiira gara biraa waliin guyyaan anitti ulfaa'uu danda'u guyyaa 5 walitti fufinsaan waliin hin ciise. Gurbaan waliin hin ciise kunillee gurbaa laayyoo akkuma tasaa ofitti fideen otoo hin taane biyya hambaa yeroon jirurraatii kaasee baay'ee na jaallatu akkan abbaa manaa qabuutoo beeku narraatii fagaachuu dargaggeessa didedha. Haa ta'uutii garuu kan abbaa manaa koof baatii 6 guutuu yaaleen naaf milkaa'uu dide. Dargaggeessa kanaaf garuu guyyaa 5tti daa'iman godhadhe. Kanaanis akka daa'imni kun kan abbaa manaa koo hin taane ifaaf ifatti wanta mirkaneeffadheef ulfaa'een baatii 3ffaatti sirraa adda bahuun barbaadaa qabeenyan qabu naaf kennii yookiin immoo naaf qoodii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti qabeenya maalii naaf kenniteettaa qabeenya naaf kennuu keeyyuu hin yaadadhu jedhee naaf deebisee. Duroo otoo hin taane reefu waraqaan inni anaaf abbaa manaa jedhee mallatteesse faayidaa akka inni qabu naaf galee. Waraqaan sun immoo yeroon biyya hambaa deemus akkuma dookumantiitti na waliin deemee ture. Yeroon dhufus fidadheen dhufee haadha manaasaa sana waliin mallatteessee hin qabu. Ana waliin garuu mallatteessee qaba. Isa gaa seera duratti ilaalla jedheeniin himata irratti banee darbee immoo otoo gaa'ela qabu gaa'ela biraa irratti dabaleera jedhamee akka yakkaatti waan na jiruuf isaanillee sodaachisee jennaan manni murtii yeroo tasgabbii yeroo nuuf kennutti qabeenya qaburraa 2tti kutee jechuun wanta ani biyya hambaa taa'ee ergee fi 1-2 lakkaa'ee gurguree maallaqaan naaf kenne. Yeroo kanatti maallaqni kun kanaadha mana isaallee yeroo tuqu ishee waliinis sababa kootti baay'ee wal dhabanii anaaf qabeenyi koo naaf deebi'ee mana ajaa'ibaa kireeffadheen magaalaa Finfinneetti siqeen jiraachuu jalqabee. Ammas seenaan koo asirratti hin dhaabbanne. Cubbuu madhamitiire dhalliin godhadhe baatii 2 ol lubbuudhaan na waliin turuu hin dandeenye. Yeroo kana ture haatiif abbaan koo obbolaan koo akka dhalli na jalaa boqote dhagahanii mana koo kan dhufanii wantan balleesseef wantan irra darbeef du'arra kan caalu hin jiru jedhanii dhiifama kan naaf godhanii. Maallaqni qooddadhe abbaa manaa koo kanarraatii fudhadhe waggaa tokkoof baatii 4 ol naannawa magaalaa Finfinnee keessa jireenya gaarii na jiraachisuu hin dandeenye. Sanarratti immoo darbee abbaan daa'ima koos hin na fuudha jedheen maallaqatti baasaa ture. Innis nan fuudhee yeroo barbaadu qofa dhufee natti fayyadama. Booddee irratti immoo dhalli koo boqotee jennaan anis ija isaa arguun jibee. Kanaan maallaqa koo fixeen si'a 2ffaaf gara biyya hambaatti godaanee. Ana qofaa miti haati manaan abbaa manaa koo duraallee ijoollee ishee 2 maatiif kennitee gara biyya hambaatti godaantee. Amma lamaan keenyu biyya hambaa jirra. Abbaan manaan koo duraa natti deebi'ee yoomiyyuu yoo ta'e dubartiin hamma keenaaf geessu dachee kanarratti uumamuu hin dandeessu. Ifaaf ifatti
irratti otoo isheen dhageessu isheerraa adda ba'uu sitti miin sitti araaramuu fedha. Ati garuu dursii eeyyamamtuu naaf ta'ii jedhee na kadhachaa jira. Yeroo kanatti ani bar sirraa dhala godhachuu hin danda'u. Sanyiin kee anaaf hin ta'u yeroon jedhuuni lakkii sana anu nan beekaa. Sanyii kootu siif ta'uu didee otoo hin taane yeroon dhufeen si waliin ciisu qorichaan fayyadamuun qaba. Keessumaa erga biyya hambaatii dhuftee kanaan booddee garuu kana sirratti hin godhu. Keessumaa immoo daftee kan deebitu yoo ta'e maatii keellee dhiifama gaafadhiin akka haaraatti gaa'ela si waliin dhaabbadheen hin jiraadhaa. Haadha ijoollee koo nan dhiisaa jedhee ammallee na kadhachaa na rakkisaa jira. Anaaf garuu liqimfamaa miti. Jaalala ijoollummaa koo umurii koo walakkaan ol kanarratti hin gube waan na ta'eef dhiisuunis natti ulfaatee jira. Mee gaafan biyyatti galu maal akkan godhu na gorsitu. Yaa obboloota koo yaada keessan naaf qoodaa. Seenaan koo baay'ee bal'aa ta'us haa ta'uutii garuu hedduunsaa anumtuu yaadachuuf qalbii kiyya waan tuquuf ammaaf kuni nagahaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaa jiraatu. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa irraa barachuu dandeessan obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoodduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.